Godina Wallagga Baatti bona baranaan lafa hektaara 200,000 fi 24,000 ol qamadii misoomsuuf karoorfamee hojjetamaa jira jedhame. Godina Wallagga Baatti bona kana lafa hektaara 200,000 fi 24,000 ol irratti qamadii oomishuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu waajjirri qonnaa godinichaa beeksise. Godinichatti misoomni qamadii jallisii bone aanaa Leeqaa Dullachaatti bakka hooggansi godinichaa argamanitti eegaleera. Bulchaa itti aanaa fi hoogganaan waajjira qonnaa aanaa Leeqaa Dullachaa obbo Abbabee Taammiruu hojiin jallisii qonna qamadii xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Bakka nuti itti argamnu kun aanaa Leeqaa Dullachaa ganda baandiraa baadiyyaa iskiimii Caancoo Hurrubee jedhamudha. Lafti kun bal'inni lafa iskiimii kanaa hektaara 300 olidha jechuudha. Qonnaan bultoota 200 ol kan hirmaachisedha. Akka waliigalaatti akka aanaa keenyaatti baroota dabarsine kan jiru akkuma jirutti ta'e bara 2017 kana keessa lafa hektaara 13,760 qotuudhaaf karoorfannee hanga ammaatti qophiin maasii xumuramee facaatiidhaaf kan qaqqabe lafti hektaarri 4,500 guyyaa har'aa kana iskiimota adda addaa keessatti gandoota garaagaraa keessatti facaafamaa kan jiru ta'uusaadha. Itti fayyadama teekinooloojii wajjinis wal qabatee bal'ina lafa amma karoorfanne kana duukaa xaa'oof sanyii filatamaa akkasumas bishaan paakeejii guutuudhaan kan fayyadamnuu fi guyyaa har'aa kanas sanyiin filatamaan godinarraa qonnaan bulaa keenya kumtaalli 87 qotee bulaa qaqqabee guyyaa har'aa kana facaatii kan eegalle ta'uusaadha. Kan qotuuf karoorsinerraa callaan eegamu gara kumtaala 400,000 fi 81 olii hin arganna jennee kan karoorsine. Qonnaan bultoonni aanaa Leeqaa Dullachaa ganda baandiraa haalli nageenyaa jiru fooyya'aa ta'uu eeruun oomisha bonaan bu'aa fooyya'aa argachuuf hojjetaa akka jiran dubbataniiru. Bara 2013 sirriitti mootummaan qamadii liqii nuu laatee xaa'oos liqii nuu laatee sirriitti oomisha gaashaarraa argannee gashanneerra. Oomisha gaashaarraa arganneerraa isarraa kaatee dhimmi nageenyaa naannoo kanarratti waan ulfaatee fi waggaa lama bara 2016 bara 2015 oomishni keenya jalaa gadi bu'ee baay'ee miidhamneerra. Garuu baranaa dhimmi nageenyaa kun gaasha waan ta'eef nageenyi bu'eera. Maqaa mootummaa keenyaatii fi maqaa caasaa naannoo kana jiraniin nageenyi nuuf ta'eera. Kanaaf barana immoo qonnaa kana kunoo akkuma isin amma ilaalaa jirtanii marsaa 4 qonnee 5ffaatti faca'aa jira. Kanaaf lafti isaa sirriitti laafeera bullaa'eera. Karaa ogeessaas immoo sanyiin barana sanyii filatamaan kan ogummaadhaan bira gahamee ilaalamee nu dhiyaateera. Xaa'oonis immoo akka humna keenyaatti nu dhiyaateera rakkoo tokko hin qabnu. Kanaaf namni sodaa keessaa bahee hojii irratti ramadamee waan jiruufi barana gaasha ta'aa akka bara 2013 sanatti seeraan gaashaa hin arganna jedhee mana hawwii koo ilaala. Egaa bara jalqabaa naannoo waggaa 5 kan jalqabuun isaa jechuudha. Yeroo jalqabaa galii guddaarraa argannee rakkoo nageenyaatiif immoo gidduutti gadi buunee turre. Amma garuu rakkoon nageenyaa dhaabatee nuu qabbanaa'ee haala sirriidhaan amma sanyiin nuu dhiyaatee facaafachuudhaaf qophaa'aa jirra jechuudha. Amma akka durii akka gaafa jalqabaa sanatti bara kana bara 2017 kana qophiin amma nuu ta'aa jiru kun baay'ee kan nama gammachiisudha. Egaa nuuni qonnaan bulaadha qonnee malee hin jiraannu turre akka yeroo darbe sana qonnaa irratti nageenya dhabuun keenya nu rakkisee beelarra nu buusuu barbaade sana Waaqayyos nu gargaare mootummaanis nu gargaare nageenya gaariidhaan namni amma kun itti bahee qotachuu dandeenyeerra haala gaariidhaan qotanneerra haala gaariidhaan mootummaa gaafanne deebii arganneerra xaa'oo arganneerra xaa'oo daappii yuuriyaa arganneerra qamadii sanyii filatamaa kana arganneerra akka bara duraatti mirtii gaarii arganna jedhee yaadama. Duratti waggaatti tokkuma qonnaa boqqolloo duwwaa qonnaa erga muuxannoo gaggaariin kun qamadii facaasuun dhufee waggaatti yeroo 2 galfanna. Kanaan dura yeroo oomishaa turre boqqolloo duwwaa qonna boqqolloo duwwaa qonnee hamma arfaasaan deebi'ee nu dhufutti lafa ta'a. Waan inni danda'ame immoo nuugii qotataa waan adda garaa xaafii qotataa amma garuu erga qamadiin kun muuxannoo gaggaariidhaan nu dhufee boqqolloo irraa galfannee deebinee qamadii qotannee bulleeffannee kun har'as immoo facaafachuudhaaf qixaa jira. Aanaa Leeqaa Dullachaatti karoora nuuf kenname guutummaa guutuutti xumuruu fi akka carraatti ogeessi keenyii fi hooggansi caaseffama haaraatiin gadi bu'e inisheetiivii kana lafa qabsiisuuf keessa oolee bulee akka inni hojjetu kallattii mootummaan kaa'een yeroo ammaa kana qabatama.
gandoota hundarratti jechuun hamma danda'amutti jechuudha. Lafti qonnaa, lafti bishaanii akka inni qooruuf qophiin xumuramee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana baroottan kamiitii olitti iyyuu kan adda godhu tokkoffaan caasaan haaraan gadi bu'e uummata keessa oolee buluun ogeessa duratti hojiitiin harcaasullee ganda keessatti oolee bulee ogummaa sirrii uummata keenya akka inni qabsiisuu fi badhaadhina maatii kan jedhamu sana lafa qabsiisuuf karaa adda ta'eetiin hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf akka aanaa Leeqaa Dullachaatti nunis hojii xiyyeeffannoo goonee qabannee jirra. Karoora nuuf kennames hin xumurra. Qonnaan bulaan keenyas immoo hooggansa isaarraas Hoogganaan waajjira qonnaa godina Wallagga Bahaa obbo Asfaa Wambisaa hojii oomisha wayitii bonaa milkeessuuf galteewwan qonnaa yeroodhaan qonnaan bultootaaf dhiyaachuu himaniiru. Bara 2017 akka godina Wallagga Bahaatti aanaa 18 keessatti ganda 340 keessatti walumaa galachuudha karoorni fi barana kana qonni facaasuudhaaf karoorfannee jirru hektaara 200 2,400 fi 714dha. Kanarraati walii galachuudha callaa miliyoona 7.8 jechuudha kan nuti argachuudhaaf karoorfannee jirru. Hojii kana milkeessuudhaaf akkuma beekamu callaa guddistuuwwan kana barbaachisan sanyiin xaa'oon akkasumas immoo jechuudha pampiin kana barbaachisan yeroo ammaa kana jechuudha galaa jiru. Sanyii fudhannee yoo ilaalle jechuudha sanyiin si lammaffaan gosa sanyii jechuudha aga sanyii haadhoo gara kuntaala 40 olii qabna jechuudha. Karaa kan biraan immoo sanyii siiwaanii haala kan jechuudha biiroon qonnaa Oromiyaa yeroo kana nu qoodee aanaan keenya jechuudha akkasumas qonnaan bulaan keenya jechuudha maallaqa kaashiidhaan bitee jechuudha yeroo ammaa kana galfachaa jira. Xaa'oonis kan barbaachisu gara kuntaala 37 kan ta'u jechuudha yeroo ammaa kana walii galachuudha mana kuusaa keessan qabanna. Kanaatiif xaa'oon kun aanarra jiruudha aanarra hin jirretti yeroo ammaa kana jechuudha dhiyaachaa jira. Ammaaf jalqabeedhaaf taamila jechuudha kan duwwaalle miti. Karaa kan biraan pampiiwwan bishaan harkisan jallisii kanaaf oolan jechuudha. Walumaa gala biiroon qonnaa Oromiyaa fi biiroon jallisii Oromiyaa waliin ta'uudhaan 1,000 nuuf ergee jira jechuudha. Hanga ammaatti yeroo muraasa keessatti jechuudha gara pampiiwwan bishaanii 200 rabsinee jirra. Kanaatiif hirmaannaan jiru baay'ee guddaadha. Karoora keenya illee kan Bareengaddaarraa dachaadhaan badee jira jechuudha. Bareengaddaa hektaara 1,100 duwwaa qonnee barana immoo hektaara 200 fi akkasumas immoo jechuudha 714 yeroo qotuudhaaf karoorfannee jennu potenshaala isaa jechuudha kan qabnu ta'ee adda baafnee jira jechuudha. Haalli nageenyaa keenya illee hojii kanaaf illee mijataadha waan ta'eef yeroo ammaa kana jechuudha ganda hundumaa irratti qophoofnee jira jechuudha. Hanga ammaatti lafti qotamee hektaara 40,000 qotameera. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Wallagga Bahaa obbo Dhaabaa Bayyanaa gama isaaniitiin hojiin misoomaa fi nageenya qindoominaan hojjetamaa jiru cimee itti fufuu akka qabu dhaamaniiru. Godina Wallagga Bahaa keessatti rakkoo nageenyaatiin qorumsaa gurguddaati ture. Bara kana nageenyis fooyyee guddaa waan qabuuf hojiiwwan misoomaa bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf gam tokkoon hojii misoomaa gam tokkoon immoo hojii nageenyaa karoorfannee tokko hojii diina qulqulleessuun ganda hundumaa keessaa hattuu fi saamtuu ilmaan Oromoo deemtee salphistu kana qulqulleessuudha. Lammaffaa irratti immoo hojiin isheetii mootummaan keenya gadi buuse gama qonna qamadiitiin gama carraa hojii uumuutiin gama albuuda adda addaatiin humna qabnu hundumaa fayyadamnee hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jirra. Kunis bara darbe inisheetiiviin kun amma ta'e godina Wallagga Bahaa keessatti hojjetameera. Kanarraa qonnaan bulaan keenya bu'aa guddaa argachuudhaan keessattuu lafa isaarraa waggaatti kanaan dura yeroo tokko hojjetaa ture amma yeroo lama hojjetee akkuma isin amma argaa jirtan lafa amma facaasaa jirru kana boqqollootu irraa gale jechuudha. Kanaaf qonnaan bulaan keenya lafa isaa boqqolloo irraa galchee deebee yeroo sana irraa kaasee yeroo sana qotee amma immoo qamadii bonaa jallisii mala aadaatiin isaa ta'u mala ammayyaatiin motorpaampii bitachuudhaan waggaatti yeroo lamaaf isaa ol oomishaa jira jechuudha.